Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya akkam jirtan nagaan keenya kabajaa fuulfinaa fuulaa jirtan cufatti sinaa raqqabu jecha sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee qabannee dhihaannee wal duraa duuba isaanii sin beeksisna. Jalqaba oduutu dubbifama. Akka oduun xumurameen ammoo falliif malli qabsoo bilisummaa Oromoof xumura itti gochuu wareegama barbaachisu cufa baasuun falmachuudha mata duree jedhu jalatti qophii qindaa'etu keessummeeffama. Godinoota Harargee keessatti uummanni rakkinoota gosa adda addaan gidirfamaa jira. Raayyaa ittisa biyyaaf maallaqa fidaa jechuun nama rakkisuu qofa osoo hin taane amma immoo dargaggoota humnaaf gowwoomsaan gara mooraa waraanaatti guuruun bal'inaan itti fufee jira. Kun hawaasa irratti yaaddoo uumee jira. Dhimma kana irratti keessummaa qabna. Onkoloolessa 1 fi 2 bara 2022 Irreecha hora Finfinnee fi hora Arsadii kabajamee darbuun ni yaadatama. Sirni adeemsa ayyaana Irreechaa Biranaa ukkaamsaa mootummaa Bilxiginnaa jalatti akka raawwatame ibsameera. Adeemsa ayyaana kanaa hordofaa akka turan hojjettoonni sagalee bilisummaa Oromoo marii gabaabaa godhan ammoo xumura irratti isin nageessisna. Haga dhumaan faana turaa isiniin jecha gara oduutti isin ceesisna. Irra deebi'uudhaan hashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Ameerikaa Maayik Haamar onkoloolessa 3 bara 2022 haga 18 2022tti gara Keeniyaa, Afrikaa Kibbaa fi Itiyoophiyaa kan imalan ta'uu ibsa tibbana baaseen beeksisee jira. Ergamaan addaa kun gara gaanfa Afrikaa deebi'anii kan dhufan yaalii waraanaa kaaba Itiyoophiyaatti adeemsifamaa jiru dhabamsiisuuf godhamaa jiru daran jabeessuufi jedhameera. Haaluma kanaan Finfinnee kadhaqan mootummaa Itiyoophiyaaf aangawoota gamtaa Afrikaa waliin dhimmicha irratti mari'achuuf akka ta'etu ibsame. Akkasumas akkaataa gargaarsa namoomaa uummata kaaba Itiyoophiyaatti sababoota waraanaa fi hongeetiin miidhamaniif itti taasisuun danda'amu irrattis aangawoota dhaabbatoota tokkummaa mootummootaa fi kanneen biroo wajjin ni taasisuu jedhameera. Gara Keeniyaattis imaluun mootummaa Keeniyaa dhaabbattoota idil-addunyaa, dhaabbattoota miti mootummaa fi qaamolee biroo waliin dhimma nageenyaa naannichaa fi gargaarsa namoomaa irratti hojjetan wajjin kan wal argan ta'uu ibsa. Gara Keeniyaattis imaluun mootummaa Keeniyaa dhaabbattoota idil-addunyaa, dhaabbattoota miti mootummaa fi qaamolee biroo wajjin dhimma nageenyaa naannichaa fi gargaarsa namoomaa irratti hojjetan wajjin kan wal argan ta'uu ibsa biiroo afayaayaa jaalaa Ameerikaa irraa hubachuun danda'ameera. Haamar gara magaalaa Afrikaa Kibbaa Piriitooriyaa kan dhaqan immoo adeemsa lola Itiyoophiyaa karaa nagaatiin hiikuuf gamtaan Afrikaa gochaa jiru gargaaruuf akka ta'e ibsameera. Maayik Haamar Finfinneetti qondaalota mootummaa Itiyoophiyaa fi gamtaa Afrikaa waliin mari'achuuf kan jiran yoo ta'u, walitti bu'iinsa kaaba Itiyoophiyaa mudateef deebii kennuuf aangawoota mootummoota gamtoomanii fi michoota biroo waliinis akka mari'atantu ibsame. Walitti bu'iinsa jiru furuu fi araara biyyaalessaa galmaan ga'u keessatti dhimma mirga namoomaa irratti itti gaafatamummaan barbaachisaa ta'uu ergamaan addaa Haamar cimsee ni dubbata jedhameera.
Rakkoo Itoophiyaa keessaa hundeen furuun yoo barbaachise dhibdee kaaba biyyattii qofa irratti xiyyeeffachuun nagaa waaraa hawwamu argamsiisuu akka hin dandeenye xiinxaltoonni siyaasaa poolitikaa Itoophiyaa hordofan ibsaa jiran. Lafti rakkoo guddaan jiru lolliif dhiittaan mirga dhala namaa itti haalaan hammaate Oromiyaa waan ta'eef dhimma Oromiyaa osoo furmaata hin argatin rakkoon waliigalaa Itoophiyaa gonkumaa furmaata hundee argachuu akka hin dandeenye cimsanii hubachiisanii jiran. Dargaggeessi ammaaf maqaan isaa hin baramin Shaashamannee naannoo laga Adventistii jedhamutti ajjeefame. Dargaggoon ammaaf maqaan isaa hin baramin jiru kun Shaashamannee naannoo laga Adventistii jedhamutti rasaasa hidhattoota sirna wayyaaneen ajjeesamuu maddeen oduu gabaasan. Qeerroon kun dhalataa ona qoree ganda waajii ibsannaatti ta'uu kan eeran maddeen bakka biraa fidamee Shaashamannee naannoo laga Adventistiitti rasaasaan ajjeefamuu hubachiisu. Uummanni naannawaa sanii reeffa qeerroo kanaa kaasee akka hawwaalillee gabaasamee jira. Mootummaan Bilxiginnaa dargaggoota rifeensa guddifatanii deeman akka diinaatti ilaaluun bal'eessaa malee hidhuu irraa haga ajjeesuutti gochaa tarkaanfatee yakkoota fakkaataa akka kanaa raawwataa turuun kan yaadatamudha. Maqaa deeggarsa riippi jedhuun uummata hiraarsuun jabaatee itti fufee jira. Akka odeessinu gahaa jiru mirkaneessutti godina Jimmaa onoota hunda keessatti deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa akka jedhuun uummata ofiisaayyuu jireenya itti ulfaatee jiru dirqisiisaa akka jiranii fi kanneen maallaqa sana kaffaluu dadhaban ammoo mana hidhaatti guuramaa jiru. Kanaan alas yeroo ammaa dargaggoota hedduu goyoomsanii gara mooraa waraanaatti ergaa akka jiran maddeen keenya ifoomsanii jiru. Dargaggoota hedduu goyoomsuun gara mooraa waraanaatti ergaa akka jiran poolisoota magaalaalee fi maayibaasii irratti ramadamanii jiran akka ta'e maddeen ibsanii jiru. Haalli akkasii onootaa fi magaalota godinootaa Jimmaa keessatti baay'inaan geggeeffamaa jira. Magaalaa Jimmaa keessatti dargaggoota adamsaniidhuun itti fufeera kan jedhan maddeen keessattuu namoota waraqaan eenyummaa isaanii lixa Oromiyaa ta'e akkasumas kanneen godina sanaan ala ta'anii hojii humnaa hojjetanii magaalaa sana keessa jiraatan ukkaamsamaa akka jiran maddeen ifoomsaniiru. Gama biraan godinuma kana ona Sokorruu ganda Abbaltii jedhamutti ramadamee akka jiru poolisiin Asraat jedhamu dargaggoota naannoo sanii goyoomsuun gara waraanaatti ergaa akka jiru odeessi arganne irraa baruun danda'ameera. Gandoota maayibaasii Abbaltii jala jiran hunda keessatti uummanni dirqiin maallaqa akka buusu dirqisiifamaa jiraachuu fi yoo kan hin kaffalle ta'e ammoo hidhamaa jiraachuu maddeen ni hubachiisu. Haalli kun gandoota naannawaa sanii kanneen akka Abbaltii, Beedee, Adaamii, Baddeeyyii, Tiiroo Qumbii fi kanneen biroo keessatti baay'inaan raawwatamaa jiraachuu maddeen addeessanii jiru. Oduu xumuraatiin dargaggoonni dhumaatiif biroof gara mooraa leenjiitti guuramaa jiran. Hararge lixaa ona gubbaa qorichaa keessaa guyyaa gaafa onkoloolessa 3/2022 irraa eegalee kaa'imman hedduun humnaa fi goyoomsaa sirna bilxiginnaan gara mooraa leenjii waraanaatti ergamuu maddeen ibsan. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu nuyi har'aaf qabnu kanuma gaammaatii qophiilee afaan waliin yeroo gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,250 irratti isiniif darbaa jirudha. Akkasumas kanneen nu daawwataa jirtan karaa toora Facebook page keenya www.facebook.com/sbo1973 jedhuu fi karaa YouTube channel keenyaan isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduun eegaleetti fufa. Falliif malli qabsoo bilisummaa Oromoo xumura itti gochuuf wareegama barbaachisu cufa baasuun falmachuudha. Qophiin keenya itti aanee dhiyaatu kanarratti waan jedhu qaba. Fallii fi malli qabsoo bilisummaa Oromoo xumura itti gochuu wareegama barbaachisu cufa baasuun falmachuudha. Weenniin gogaa isheetiif jibbamte akkuma jedhamu impaayera Itoophiyaa tana keessatti Oromoon abbaan qe'ee fi qabeenyaa kan jibbamu, ajjeefamu, hidhamu,
baqachiifamuu fi hiraarfamuuf akkasumas Oromiyaan kan saamamtuu fi weeraramtuuf sababa Oromiyaan dachee taadhii badhaatuu fi gabbattuu qeetarsiimoo jireenyaa taateefi. Alagaan abbaa qe'ee irratti gabroonfatee Oromiyaa qircachuuf dambooba. Sirnoota dhufaa lufaa impaayeratti darban keessatti Oromoon akka sabaatti qe'ee fi qabeenya isaa irratti mirgoota dimokiraasii fi mirgoota uumamaa qabu hunda sarbame. Afaan qawwee jalatti didhaalee chaalenjii hedduu isa mudatan dandamateera. Tole jedhee gabroonfataaf osoo hin jilbeeffatin falmaa dhaawaa taasisaa tureen dhaloota hedduu itti gabbaraa hadha gaheera. Har'as jaarraa 21ffaa keessatti yeroo silaa addunyaan sirna kolonaayiz sistem balfachuun gara qaroomina hammayyaan hunduu biyyummaa fi sabummaa isaa qabatee ganda tokkotti globaalaayizeeshinitti dhufuuf jirutti impaayerri Itoophiyaa afaan qawween ijaaramte afaan qawween tikfamaa jirtu ammas sirna kolonii afaan qawwee sana jalatti uummattoota biyyattii cafaqxee bulchaa jirti. Uummanni Oromoo caalatti qe'ee fi qabeenyaa isaa irratti dhiitamuu bira darbee sanyummaan fooyanii qe'ee irraa boortaan buqqisu etnik kilinsingii fi duguggaa sanyii jinosaayid irraan gahaa jiru. Duguggaan kun addatti bara sirna bilxiginnaa waggoota arfanii kana keessatti akkaan babal'atuun akka sabaatti Oromoo gaaga'utti jira. Kiyyaa nama Ormaaf tiyyaa lafa Ormaa ittiin galanii irraa nyaatanii biraa galan akkuma jedhamu qe'een Oromoo biyyi abbaan qe'ee keessatti hiyyoomee dhabee agabee itti rakkatu Orma keessaa fi alaaf dahoo badhaadhinnaa taatee Oromiyaan sirnoota impaayeratti dhufaa darban saamamaa. Qubattoonni saamicha qabeenyaa Oromoo fi babal'ifannaa lafa Oromiyaaf bobbaafaman irra qubsiifamaa har'a geesseerti. Akkuma dheengaddaa fi kaleessaa sirnoonni nugusaa fi abbootii irree itti wal jijjiiraa turan. Har'as murni bilxiginnaa maqaa jijjiirachuun caalmatti Oromoo ajjeesee dachee Oromoo Oromiyaa maseenseera. Murni bilxiginnaa PP'n badii fi balleessaa seeraa fi seenaan gaafatama jalaa hin baaneen Oromoo fi Oromiyaa irratti hojjetaa jiruun maqaa investimentiin dachee Oromiyaa investoroota bishaan baargamaa dhufanitti kireessuun albuuda Oromiyaa saamanii saamsisanii Oromiyaa maseensu. Abbaa qe'ee Oromoo dachee isaarraa buqqisuun Oromoo rakkattuu baqattuu fi kadhattuu taasisuun daandii irratti kuffisu. Oromoo akka sabaatti Oromummaa isaanii yakkuun manneen hidhaa impaayerattiin qabdu keessatti lugaamanii korkodanii hidhu. Miseensota paartiilee mormitootaa ejjennoo siyaasaa isaanii yakkuun manneen hidhaa keessatti hiraarsuu fi manneen hidhaatii baasanii ajjeesuun bosonatti gatuun waraabessa nyaachisuun maatiin awwaalachuu dhoowwu. Ilmaan Oromoo umriin isaanii waraanaaf hin geenye humnaa fi gowwoomsaan kaampii waraanaatti guuruun leenjii ji'a 1 fi 2 hin caalle kennuufin lola isaan hin ilaallanne keessatti naqee ijoollummaatti dhaloota qaxara kutu. Maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf lukkuu hanga lubbuutti jedhuun humnaan ummata irraa horii saamu. Gabataa misoomaa, qaraxa, gibiraa fi tooftaa saamichaa gosa gosaa tolfachuun nagahee itti tolfatanii mana irra deemuun ummata saamu. Oromoo qe'ee isaarraa buqqisuun qubattoota naannoo biraa irra qubsiisu. Qe'ee Oromoo qabeenya waliin ibiddaan daaressuu fi kan kana fakkaatan dhiittaa mirga namoomaa ummata nagaa irratti raawwatamaa jirudha. Akka kanaan golama siyaasaa biyyattii mudatee wal qabatee murni maqaa mootummaatiin biyyattii afaan qawweetiin bulchaa turee fi jiru of dandamachiisee aangoo polotikaa dheereffachuuf jecha dhiittaa mirga namoomaa impaayerattii keessatti geggeessaa jiruun addatti ammoo Oromiyaa fi lammiilee Oromiyaa irratti geggeessaa jiru irratti addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsoota 3 ji'a fulbaanaa darbe kana keessa wal duraa duubaan baaseen gochaa murna bilxiginnaa balaaleffateera. Hawaasa idil addunyaa fi dhaabbilee mirgoota namoomaaf yaamicha taasiseen nageenyi waaraa fi tasgabbiin sabatiinsa qabu akka bu'uuf akka qooda isaanii irraa eeggamu baatan yaamicha godheefii jira. Kanumaan waliin addi bilisummaa Oromoo ABO'n uummanni Oromoo bara baraan murna afaan qawwee jalatti taa'ee bara baraan hidhamuu, ajjeefamuu, ari'atamuu,
qeefii qabeenyaa isaa irraa saamamuun gabrummaa baadhatee taa'u osoo hin taane falmaa qabsoo roga hundaa taasisuun mirga abbaa biyyummaa isaa akka kabajatu yaamicha taasiseera. Akka kanaan ajjechaa uummata nagayaa Oromoo irratti raawwatame ilaalchisee ibsa fulbaana 5/2022 baaseen uummanni Oromoo hammeenyaa fi ajjechaa seera idil addunyaa cabsuun irratti raawwatamaa jiru ofirraa ittisuu qaba jedheera. Ajjechaan suukaneessaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu kun yeroo impaayirri Itoophiyaa jaarraa 19ffaa keessa Minilikii fi kittileeyyoo isaaniitiin hundeeffamtee kaasee hanga ammaatti osoo addaan hin citin itti fufee raawwatamaa jira kan jedhe Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n ajjechaa fi hidhaan dhaabbachuu kan danda'u yoo Oromoon waliin ka'ee ofirraa ittisee qofa jechuun caasaan mootummaa gocha hammeenyaa fi ajjechaa Oromoo irratti raawwatamuuf gara laafinna akka hin qabne ifatti arginee waan jirruuf uummanni Oromoo tokkummaan ka'ee ijoollee isaa shamarran manguddoota dubartootaa fi qabeenyaa isaa akka tikfatu gad jabeessee yaamicha godhee jira. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa isaa kanaan dabaluun barri ajjeefamuu fi dararamuu xumura argachuu akka qabus ibsee waggoonni arfan darban yeroo kamiyyuu caalaa ajjechaan Oromoo irratti raawwatamu gareewwan aangoo irra jiran biratti gochaa gammachiisaa fi seera qabeessa waan ta'eef fakkaata jechuun dhiiga Oromoo jiguun jireenya sirnichaa itti fufsiisuuf yakka PP ifa godhee jira. Addi Bilisummaa Oromoo hawaasni idil addunyaa bu'uura tumaalee seera idil addunyaa fi pirootokoolii eegumsa mirga namootiin dirqama isaanii akka ba'an Addi Bilisummaa Oromoo waamicha dhiyeesseera. Kanaanis gochaa akkanaa balaaleffachuu qofa osoo hin taane mootummaa lammiilee isaa gidduutti loogii uumuudhaan du'a uummata nagaa bu'aa siyaasaaf itti fayyadamu kana tumsuu akka dhaabuu qabanis gadi jabeessuun ibsoota dhuma baatii darbee fi kan ammaa keessa jiru baaseen hubachiiseera. Fulbaana 26/2022 Addi Bilisummaa Oromoo ibsa baase keessatti ajjechaan uummata nagaa irratti raawwatamu wabii injifannoo ta'uu akka hin dandeenye ibsuun isaa ni yaadatama. Hawaasnii fi mootummoonni idil addunyaa waliigalteewwan eegumsa mirga dhala namaa idil addunyaa mallatteessanii waan jiraniif gochaa hammeenyaa humnoonni mootummaa Itoophiyaa uummata nagaa irratti raawwachaa jiran mormuu fi balaaleffachuudhaan ga'ee fi itti gaafatamummaa isaan irraa eeggamu sirnaan bahachuu qabu. Hawaasni addunyaa gochaa akkanaatiif tarkaanfii fudhachuu dhabuu fi callisanii ilaaluun biyyoota biroo keessatti duguuggaa sanyii akka fide qalbifachuun barbaachisaa ta'uu hubachiisuun ibsa kana keessatti Addi Bilisummaa Oromoo addeesseera. Hidhaa fi ajjechaa daangaa darbee wal qabatee sababa tokko malee xiyyeeffannoodhaan namoota nagaa ajjeesuu fi hidhuun mallattoo sirnoota abbaa irree ta'uu ibsa fulbaana 29/2022 kan baase Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo lakkuu Oromoo irra ga'ee falli waaraan Oromoon roorroo dhiittaa namummaa kana karaa danda'u hundaan tokkummaan dura dhaabbachuu akka ta'e uummata Oromoo bal'aaf yaamicha godhee jira. Waan ta'eef uummanni keenya keessaa fi alaa quba ol qabaatee waliigaluun qabsoo roga hundaa finiinsuun waamicha Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n yeroodhaa gara yerootti taasisu kana fudhachuun falmaa taasisee mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachuu qaba jenna. Fallii fi malli qabsoo bilisummaa Oromoo xumura itti gochuu wareegama barbaachisu cufa baasuun falmachuudha waan ta'eef. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa samoo gaafa tokko saba saambulee maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa samoo gaafa tokko nama saambulee. Akada papan tamne diti tamne angayo miti jirana gabromne akada papan tamne diti tamne
haga yoomitti jiraannaa gabroomne tokkummaan kaane hafuursine fincillee lollee ba'aan kun hunduun nurraa jita yoo bilisomne tokkummaan kaane hafuursine fincillee lollee ba'aan kun hunduun nurraa hafa yoo bilisomne. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba inaasa moo'ee gaafa tokko saba saambulee maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba inaasa moo'ee gaafa tokko nama saambulee. Dukana tilkaan baasee nuu jiniine ifaan nurraa fagaate jimbiriire. Dukana tilkaan baasee nuu jiniine ifaan nurraa fagaate jimbiriire. Ekeraatti nu naasise nu rifaasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase. Ekeraatti nu naasise nu rifaasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba inaasa moo'ee gaafa tokko nama saambulee maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba inaasa moo'ee gaafa tokko saba saambulee. Qabsoo Oromoof kan wareegamanii roorroo alagaa diddaaf fandumanii. Qabsoo Oromoof kan wareegamanii roorroo alagaa diddaaf fandumanii. Walqixoo lallabaa jiru bakka jiranii. Karaaf lageen bosonaa faroo keessa jiisanii. Walqixoo lallabaa jiru bakka jiranii. Karaaf lageen bosonaa faroo reeffansiisanii. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Haala godinoota Harargee keessaa ilaalchisuun gaaffii gabaabaa jiraataa godinichaa tokko waliin geggeessinetti isin ceesisna. Duraan dursa maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin ulfaadhaa fayyaa yaada nuu laachuuf argamuu keessaniif tole baatiiqee yeroo darbillee sagantaa dhuma keenya kanarratti dhiyaattanii waan haala naannoo keessan jiru irratti bal'inaan ibsitanii turtanii haalli hidhaa fi hiraarri uummata irra gahaa jiru akkaan hammaachuu dabalatammoo waan deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiin jedhuun uummata ofii isaatiif buqqa'ee hawaasa rakkachaa jiru hongeedhaan uummata rakkachaa jiru akka hiraaraa ture naa kaastanii turtanii mee wanni sun akkam ta'e ammas akkasuma jiramoo maalirra jira? Dhugaadha. Duraan dursee galatoom carraa kana naa kan nuqeetiif akka yaada naannoo keenyaa ibsadhu. Naannoo keenya kanatti akkuma godina keenyaatti naannoo kanaa fi akka godina Harargee bahaa kanatti wanti guutuma deemaa jiru humnaan nama guuranii
dirqiin dargaggeessallee ibin hanga bakka takkatti hanga shamarran illee guuranii shamarran kana hogguu guuran booda shamarran makana warri deebi'ee maallaqa kafalee baasu jechuudha. Baafatu hangasii jira jechuudha. Nama guuruun tun gaafiin qabdu amma xiqqoo hanga guuranii bakkatti walitti qabanii tuma deemsaa jiran. Bakka hani immoo bakka gariitii reebaa haan dheessaa bakka dhabametti irra hedduu hootaa namuma magaalaa leqaniituma guutanuu akkuma sinjii agartee hojjatee bulaa kana dafqee bulu qalqee kan humna isaatirra hundaa'ee humna isaatiin dalagatee kuulii isaa dalagatu uuma dalagaa adda addaa ka dalagu wartee kanaannoon ta'in kanaannootillee ammatti eegalanii irra hedduu saniin guutan kan beeku ni baqata. Kun ittuma fufee jirama. Humna raayyaatiif warra deemsan kan ammoo bakka adda addaa walitti qabaatuma jiru bakka adda addaatti. Ati araddan nam 50 qotaan kan nama araddan nam 50 kan naajanii nam 50 yoo sun dhaban bakkuma harkee nama halkan mu bobbahee yeroo malee nama deemuuf kaanirra akkasitti kootaa san guuttata jechuudha. Kun ittuma fufee jira maallaqni dhaabiin qabu saamichi ammuma hammaati. Isaanuma karaa adda addaatiin torbaanumatti si gaafatan bakka naannoo godina kanafaa naannoo Harargee bahaatan yoo fudhatte aanota amala nuti ta'ee jiran torbaanitti deebanii nu gaafachuun kan isaanii guuramu malee kan gartee milishaanis kophaa nurraa fudhatu jira. Wahuma takkaa qaama namni waan isaan janfiraa kuma bira dabarsuuf nama qabanii nama wanni if baasuudhaaf ati kuma 20 kuma 10 kuma meeqa ijoollee baasiin ijoollee guduraa qabanis kunis qaceelloo jabaatee itti fufee jira jechuudha. Namoota qabamanii jedhanii maallaqa kaffalanii baasiifatu. Maallaqa namoota ilaalaniiti hedduu qaban nama waa qabu. Ilaalanii ilmaan isaanii yookiin isaan keessaa nama qabu. Tole. Hogguu kana fuudhanii achi oofan namticha kun gaa'eef waan ni godhee baha. Hagam gaafatume maallaqa fakkeenyaaf? 10,000. Bakka gadi 10,000 haga ijoollee gariif akka 20 illee jedhanii nama isaan kana keessaa gartee nama baasuu danda'u hoggana isaanii kana fa'aa barbaadee hedduu cinqatu agarta. Akka mataan ijee kuni bal'inumaan deemaa jira bal'inuma. Akkami immoo haalli yeroo darbe fakkeenyaaf namoonni karaa gammoojjii irraa buqqa'anii naannoo keessan qubatanii akka jiranidha kan naakaastanii sagantaa keenya darbe keessatti. Namoonni buqqa'anii naannoo sana qubatanii jiran sun haalli magaalaa keessa faca'eeti jira namoonni buqqa'e kun mooraan godhamteef hin jiru akkanumatti namuma ummatumaatu waan itti buusate malee namni gartee bakka takkatti illee deemee ganda keessa bakkuma xarafa kana gala ganama ka'ee kadhaa deema ilmaanii tabaadhatu xixiqqoodha kana hunda fudhate akkana qubsuma godhanii fi namuma baqatee dhufe kanaaf waa godhees tokko hin jiru mootummaan dubbatus hin jiru waan kana namnummaan maqaa dha'uu hin jiru akkuma akkaanii ganama. Amma xarafa galuugaa mana xarafaa kanaaf amma gaaree fi kana jiraa mitoora naannoo Harar kana. Xarafa kana kawee baadiyyaa keessa deema akkuma nama bubbu'a ganama bakka kadhaa deemee akkas kadhatee jiraata nama hularra deemee. Yeroo darbe wannoo sanaa kaasan keessattuu karaa gaara mul'ataa fi sanaa wal qabatee. Karaa gammoojjiitti akkas gadi aana sana keessatti namoonni iddoo akka rakkachaa jiranidha. Sooshaal miidiyaa irratti illee wantoonni tokko mul'achaa turanii namoonni bishaan dhugaatii illee dhabanii baay'ee kiiloomeetira hedduu deemanii akka waraabbatan faanaa kaasanii waan kanarraa quba qabduusin. Amma fakkeenyaaf aanuma miidhagaa tolaa kana yoo laalte bishaan hin jiru
bishaan lafa fagoodhaa bishaan dhugaatii fida. Amma bishaanuma dhugaatii kana yoo dhugumaan laalte jerikaana litira 21 kan dhugun bishaan dhugan qarshii 40. Namni kun bishaan toora midhaan illee hin biqille. Midhaan kaduraanii goggogee roobni nama dhiyoo sana xiqqoo roobi malee horii isaanii gurguranii midhaan hin biqillee fi hedduu rakkoo keessa jira. Bishaan sanis ilma nama dubbatu hin gartu. Ammaa dura lafa dheertuu piroojeektii bishaan ererraa karaa naannoo keenyaa karaa Bisdiimoo kanarraa ni dhufa jeemee amata meeqa irratti waan ni jees akkuma waan ni fiilm agartee footooshoowuuf bishaan jerikaana geessanii guyyaa wanni piroojeektiin san ni dhufa jean piroojeektii achirraa fidee hanga miidhagaa tolaa fidu. Piroojeektiin sunis qilleensumarraa hafe waan meeqatti ba'ee jirtu bishaan hogguu eebbisan ammoo kijibaan eebbifne jedha kijibaan. Finnee boombaa waan irraati taankara gurguddaa kana magaalaa keessa inni amma bakkattii sanii bishaan qarshii 40 liitira jerikaanii tokko yoo achi dabaatee bishaan dhabame 60 bitanna jedhan. Akkamitti jiraataa jira uummanni akka kana ulfaatee bishaan jerikaanii tokko qarshii 40 bitata. Hawaasni kan keenya harka qalleessa. Bishaan boombaatti bar bishaan qarshii 40 bituun ka agartee booteen geessu. Kana akkasi bitata malee bishaan toora sanii yoo hajirulleen soogidda achi gobeellee dhaqee fida jechuudha. Gobeellee jechuun gar malee fagoodha jechuudha. Achi qaceeloo laga gadi itti namni bishaan waan jechuuf hedduu rakkoo. Waa takka namni itti yaadee waan hin jiru waan kana isii haasa'umtuu isin dhageessu jechuudha. Amma naannuma keenya kana yoo fudhatin mootummaan itti yaadee waan godhuun qabu laffaatii qotee bulaatiin uummanni jiraachuu jireechuu baasee diinaamoodhaan boolla keessaa baasee ifumaaf ooruu tana keessa bakka kana bishaan jirallee boolla meeqa qote jechuudha qotee bulaan. Loon isaatis boolluma dhugan yoo qorreen ta'an hin jirre arra ni dheebote jechuudha. Bishaan hin jiru. Bishaan kana mootummaan itti yaadee uummataaf waan godhe takka hin qabu. Tole mee xumura irratti waan hidhaa yeroo ammaa baay'inaan hammaachaa jiru walumaa galatti waan rakkoo uummata sana keessa jiru ilaalchise yaadni isin nu laattan maaltu jira akkuma dhaamsaatti wanni himattan yoo jiraate. Ani akka yaada qabu uummanni keenya mootummaan kun dirqiidhaan amma gaafii hin qabu bakka dhalaa guuran dhalallee hanga shamarraniitillee ichaa jira. Duraan akka gartee bilisa akka fedhiidhaa jee dura fedhiirra jee haasawe. Namni fedhiin galmaa'u dhabnaan humnaan itti seene jechuudha. Mootummaan kun kara jireenyaatiinis kara kanaanis roorroo jireenyi qaalii jireenya guyyaa tokkotti gatii wahii samii kutee jira. Kanaaf uummanni keenya kunis uummanni mootummaan kun akka isaan taanillee hubachuu qaba jechuudha. Mootummaa kanallee akkanumaa wajjinuu waan isaa tana ibsachuu danda'u qaba uummanni keenya yoo akkas hin taane hashillabbeen waraana isaanii warri nama qabu hin cuftinuu yoo laalte hashillabbee ganda keessaati. Hajjibbama nama jibbama nama waan ni godhan milishaa fi gaachana sirnaa warra jiru kana warra jibbamaa hawaasa keessatti illee jibbamaati. Ummata kana dura yoo bifa dandeeme hundaan dura dhaabbatee waan isaanitti jiran kanan saaxille sirraan himne wanni kun itti fufaatuma deema aadaa ta'ee gartee akka amala aadaa adeeffame. Kanaafuu uummanni keenyaas isinillee uummata keenya warra sagalee hin qabne kanaaf akka sagalee taatan kanumaan gabaabatti isin dhaama. Rakkoota hamtuu keessa jira akkuma godina Harargee baatiif Harargee tana guutuu keessa bifuma kanaa deemaa jira. Uummanni akkatti bobba'ee gala dhobe. Tole dhaggeeffataa keenya godina Harargee irraa yaada bal'aa haala naannoo sana jiru nu laachuuf keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddaa galatoomaa gara fuulduraattis akkasuma walitti deebinaa har'aaf nagaatti. Galatoomaa isin leencarraa kanaa kan nu qoyyattaniif nagannaa ta'a.
onkoloolessa 1 fi 2 bara 2022 irreecha hora Finfinneef hora Arsadii kabajamee darbuun ni yaadatama. Sirni adeemsa ayyaana irreechaa biranaa ukkaamsaa mootummaa PP jalatti akka raawwatame ibsameera. Adeemsa ayyaana kanaa hordofaa akka turan hojjettoonni sagalee bilisummaa Oromoo marii gabaabaa godhaniiru. Xumura qophii keenyaa godhannee jirra kunooti. Akka uumamaa gurraacha garaan garba. Ukicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila. Yaa'ii malee waa murtee si waan mannunuu dhufte. Waaqa salgan boorana waaqa torban baarentu waaqa sagaltamman garba waaqa ciicoo gurraatti waaqa bokkuu gurraacha waaqa gadaa shananii waaqa haroo walaabu waaqa uumaa Oromoo gurraacha gannaa baanee booqaa birraanoo kalchi daraare sanyiin keenya firiibilee kennuu galchi. Gadaa roobaa nagaya barri quubaa. Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota fi du'attoota keenya kun qophii raadiyoo sagalee bilisummaa Oromooti. Qophii addaa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee isin dhiyaanne keessatti qophii ayyaanaa yookiin ayyaanni irreechaa bara 2022 maal fakkaata kan jedhudha. Qophiin irreechaa bara 2022 kan bara kanaa jechuudha. Ayyaanota darban irraa maaltu adda taasisa, maaltu immoo wal fakkeecha fi kanneen biroollee qabannee isin dhiyaannetii jirra. Qophii kana hoogganuudhaan kan isin faana turu ana Jaal Shumburaa Odaati. Saayimni koos na bukkeetti Jaal Moosisaa Nagaasaa na bukkeetti argama. Jaal Moosisaa Nagaasaa baga nagaan dhufte siin jechaa mee ayyaanni irreechaa bara kanaa maal fakkaata? Mee dursa uummata keetiin baga nagaan dhufte siin jedha. Ayyee Jaal Shumburaa guddaa galatoomi. Atillee baga nagaan eegde. Egaa akkumaatu jalqaba irratti ibsuudhaaf yaaltetti sagantaa keenyarra raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo keessatti qabannee dhiyaanne irreecha bara kanaa wal qabatee kabara darbee maaltu gargar godhaa, kabara kanaa maal fakkaata, akkamitti darbee kan gara fuula duraa akkamitti deemamuu qabaa waan jedhu irratti sagantaa qabannee dhiyaannedha waan ta'eef kanaaf kabajamtoonni dhaggeeffattoonni hordoftoonni keenya haga xumura sagantaa keenyatti akka nu hordofaniin jedha. Itti fufuu dandeessa. Ayyee Jaal Moosisaa guddaa galatoomii. Egaa kallattumaan gara sagantaa keenyatti yoo dabarru egaa ayyaanni irreechaa bara kanaa ayyaana hora Finfinnees ta'ee kan hora Bishooftuu yookiin hora Arsadee jechuu kooti. Harki caalu gara mootummaa yookiin immoo harka mootummaa keessa ture jechuun ni danda'ama. Kana jechuun namoonni baay'een isaanii akka Finfinnee hin gallellee dhorkamaa akka turanii fi uummatni illee baay'inni uummataa irreecha lamaan irrattuu akka hin argamne akka hir'ateedha. Asirratti mee maal jetta? Sirriidha. Egaa irreechi bu'uurumarraa irreechi waggaatti yeroo lama kan kabajamudha. Irreecha malkaadhaa fi irreecha kan tulluuti. Egaa irreechi kan tulluudha. Waqtii arfaasaa keessa kan bahamudha. Inni waqtii arfaasaa bahamu sun egaa uummatatti yoo hongeen bal'ate yoo dhibeen galte yoo rakkoowwan garaagaraa uummata qunname uummanni tulluutti bahee waaqa araarfachuudhaaf yookiin immoo uumaa araarfachuudhaaf kan tulluutti bahee irreeffatudha. Inni waqtii birraa keessa irreeffatamu immoo guyyaa galataati yookiin immoo egaa waqtii gannaa kana uummanni bacaqii gannaa of kalee booqaa birraatti bahuu isaatii fi guyyaa uumaa isaatti galateeffatudha. Egaa gaafa kana godhu taatiiwwan guyyaa irreechaa kana raawwatan wal duraa duuban waa hedduutu qabiyyeen isaa hedduudha. Kabara kanaa yoo ilaalle egaa uwwisa isaatiin kan wal qabatu, sochii uummataatiin kan wal qabatu, sirni waan gaggeessaa tureen kan wal qabatu yoo ilaalle waan baay'ee jechuun ni danda'ama. Bu'uurumarraa qophiin uummataa baay'ee olaanaa ture. Egaa haalli nageenya biyya keessa jirullee danqaa garagaraa haa jiraatu malee uummanni guyyaa irreeffannaa kana si'aayinaan kan eeggachaa turee fi maaliifii bara baraan kan kabajamudha. Guyyaa tokkummaati. Guyyaa namni gamaa gamana ganni harka adda dhorkaa ture, kan lagni adda dhorkaa ture, guyyaa itti wal arguudha. Guyyaa safuun illee ka jalaa dabe yoo jiraate kan safuu isaatti sirreeffatudha. Kanaaf guyyaa si'aayinaan eeggamaa turedha. Siin jechuu barbaade tananiira Jaal Shumburaa.
Jaalmosaa galatoomii egaa dhugaadha. Wanta baay'een ta'ee jira keessumattuu irreessa bara kanaa keessatti uummanni baay'inaan yoo yaa'eyyuu yookiin immoo irreessa kanarratti haga danda'ame yookiin immoo haga barbaadamuu fi haga yaadame sana yoo argamu baateyyuu uggurri hedduutu ture. Uummanni walabummaadhaan miti kan baheetu irreecha sana irreeffatee kan galee kun isaanii asiin qaama mootummaa ofirratti eegaa ture. Qaamni mootummaa asiin dhufee na hidhamoo na rukutamoo waan jedhu yaaddoo guddaa keessa akka turanidha. Wanna baay'ee argaa kan turredha. Kana jechuun immoo maal inni dhiibbaa guddaan akka jiru gama amantaa kanaanillee gama siyaasatiin illee dhaqanii gama irreessaa kana wal qabsiisanii dhiibbaa guddaan akka turedha kan mul'ataatii jiru. Mi'a asirratti wanti jettu jira wanni itti dabaltuudha. Egaa jalqabarra sochiin uummataa taasifamaa ture qophiin uummataa baay'ee gaarii ture. Yaa ta'u malee irreechi kan hora Finfinneedha. Gama sirnaatiin harki keessa galfameetiin jira jechuudha. Egaa harki sirnaa keessa galeera gaafa jennu uummanni silaa malkaa argate kana bilisaan bahee irreeffachuu qaba. Dhorkaa tokko malee yookiin immoo dhiibbaa tokko malee bahee akka fedhii isaatti bahee irreeffachuun mirga isaati jechuudha. Kan ammoo mirga namni kenneef osoo hin taane mirga duudhaa isaa safuu wal qabatu kan uumamaan argatedha jechuudha. Haa ta'u malee sirni kun yookiin immoo mootummaan bilisiginnaa dhiibbaawwan garaagaraa ardaarraa haga Finfinneetti dhiibbaa garaagaraa gochaa ture jechuudha. Sana jechuun maal jechuudha? Karaa isaatiin malee karaa caasaa isaatiin malee deemee uummanni bilisaan akka hin irreeffanne dhorkiin garaagaraa deemaa ture jechuudha. Kana kaasuudhaaf fakkeenyaaf karaa lixa Oromiyaatirraan Amborraan qaxxaamuranii Finfinnee galuudhaaf dhorkiin garaagaraa tureera. Salaalirraan gara Finfinnee galuudhaaf dhorkiin tureera. Jimmarraan gara Wallisoon qaxxaamurtee Finfinnee galuudhaaf dhorkiin garaagaraa bu'ee jira. Danqaa hedduun godhamee namoonni hedduun illee hidhamanii jiran jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Karaa waajjira aadaa fi turizimii aanotaan yookiin immoo magaalotaan namni galmaa'ee deemee irreeffatuu qabaa ka jedhu qajeelfama buusanii turan jechuudha warri mootummaa. Gucisu maal ibsiti maqaa namoota tarraa'anii sun miseensota kan dhaabichaati yookiin immoo kan paartii bilisiginnaati warra isa deeggaranidha jechuudha. So maaliif kana godhanii yoo jennu egaa irreecha irratti uummatatu wal argaa, uummata bal'aa wal argaa, qeerroo fi qarreetti wal argaa, abbootiiwwan gargaraatitu wal argaa. Gaafa namni keenya wal argu rakkoo uummata isaa ibsatu yookiin immoo mootummaa irratti sagalee dhageessisu mormii dhageessisu jedhanii waan shakkanii fi taatee san godhaa turan jechuudha. So Amboo irratti uummanni danqame lakkoofsa hin qabu. Salaalirraa muka xurreetti kan danqame lakkoofsa hin qabu. Sulultatti kan hidhame jira. Agartee Gincii irratti kan hidhame jira. Wallisoo irratti kan dhorkame jira. Even waraquma ce'umsaa sana yookiin immoo xalayaa waajjira aadaa fi turizimii irraa listii namaa qabdu sanarree fudhatanii warri dhufan kan karaatti danqaman ni jiran jechuudha. Kanaaf irreecha kan malkaa hora Finfinneedhaa kana danqaan hedduun karaa mootummaatiin irratti gaggeeffamaa ture turtii duraa irratti jechuudha. So kanatu jira erga gara irreechatti dhufan immoo walumaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Sirriidha. Asirratti keessumattuu kallattii shanan yookiin immoo kallattii balbala galumsaa Finfinnee shanan irrattuu gaafa irreessi Finfinneedhaa gahuudhaaf jedhu guyyaa 4-5 dursanii akka uummanni Oromiyaa irraa gara Finfinneetti akka hin galle konkolaataan hedduun akka kallattii garaagaraatti irratti akka danqamaa turee fi odeeffannoo guddaan akka turedha. Sanarraa hojii wal qabatee uummanni illee sodaarra kan ka'e irreessa irratti argamuun osoo fedhii qabu dursee qophii adda addaa illee godhatee erga wanti kun ta'ee mootummaan immoo erga danqee akka uummanni gara Oromiyaatti hin seenne erga godheen booda irreessa irraallee uummanni hafan lakkoofsan hedduu ta'an jechuudha. Keessumattuu immoo sana bira dabarsee maaltu ture waraqaa hirmaattota kan jedhu fa'aa akka waraqaa ID yookiin immoo baajii ishee jedhamtu sanatti qopheessaa akka turanii fi sanas immoo uummanni sana akkamitti qabannee irreessa kanarratti hirmaannaa eenyutu nuu kenna irreessi eenyummaa keenya waan ta'eef eenyummaan keenya immoo eenyumtuu nuuf hin kennu mootummaan akkamitti akkas godha jedhanii too dallansuu guddaarraan kan ka'e uummanni irreessa irraa illee akka hafee ragaalee hedduun ni argamu. Kana jechuun immoo hirmaattonni irreessa irratti argamuu qaban sana sila baay'inni isaanii dabalaa kan jiru waan ture gaafa mootummaan akkas godhu yookiin immoo gara Finfinneetti akka hin gallee fi waraqaa sana gaafa qopheessatii jiru uummanni irraa hafanii kun immoo maal mul'isa jechuudha hirmaattota sagantaa sana yookiin immoo hirmaattota ayyaana sana akka hir'isee mul'isa jechuudha inni kun jaalmoosisaa. Sirriidha. Jaalshumburaa amma yaadi kee sirriidha.
egaa jalma bultiirraa even torbee tokko dursaniiti dhiibbaan kun kan garaagaraa godhamaa ture. Weellistoonni lafaa dhufeeyyiin Finfinnee keessaa butamanii hidhamaa turanii. Faajjiiwwan kan adda bilisummaa Oromoo yaa ta'u waan Oromummaa calaqqisiisan ijoolleen qabatanii Finfinnee keessa deeman baay'een isaanii ugguramanii hidhamanii turan jechuudha. Istiin naa'oo kan mana hidhaa jiran illee ni jiran jechuudha. Balaa kanarraa kan wal qabate jechuudha. So danqii kan hora Finfinneedhaa kuni warra fedhii isaanii eeguufii danda'an yookiin immoo isaan deeggaruu danda'an kan fincila isaanii irratti kaasuu hin dandeenye qofaaf feeruudhaaf yaaliin garaagaraa godhamaa ture hamma ta'es itti milkaa'aniiran jechuudha. Haa ta'u malee san booda uummanni dhiibbatee kan seene ni jira jechuudha. Dursanii Finfinnee seenanii kan seenan jiranii guyyuma sana kan seenan even deeggartootuma keenya jedhanii warri seensisan waan lixa Oromiyaatti ta'aa jiru, waan Salaaleetti ta'aa jiru, waan Gujiitti ajjeechawwan garaagaraa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru, saamicha garaagaraa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru keessattuu Horroo Guduruu Wallaggaa onoota akka Ummuruu keessatti magaalaa naannoo Agamsaatti kan ta'e irratti jaartii irratti kan ta'aa jiru ajjeechaa jimlaa faannoodhaa fi humni addaa Amaaraa wal tumsanii eeyyama mootummaatiin amma miidhaa geeffamaa ture sanallee sagalee taa'aafii turan jechuudha. So kan dhiibbatee seene sunis sagalee uummata isaa kan ajjeefamaa jiru, kan hidhamaa jiru, kan saamamaa jiru sagalee ta'uu danda'ee jira jechuudha. Hora Finfinnee irratti so sana arganneerra ispeeshaalii faajjii adda bilisummaa Oromoodha yookiin alaabaa ABO'dha. Akka seenne dhorkamaa ture garuu guyyaa sana agarreerra jechuudha. Miidiyaa garaagaraatiinis agarreerra. Uummannis gabatanii yeroo sagalee dhageessisan agarreerra jechuudha. So dhiibban silaa warri bilchiginnaadhaa godhan waan akkasii sun akka hin argamne waan isaan mormii isaan irratti kaasu sun akka hin argamne yaalii goosisanis uummanni sana darbeeti keessattuu qeerroon sana godheera dhiibbaa sana cabseera egaa bara baraan inuma cabsanii so kanatu ture jechuudha. Dhiibbaa godhanis yaaddoo sana hin hafnee fi siin jechuu barbaadeen ilaala. Dhugaadha egaa addatti irreessa Finfinnee irratti inumaayyuu qeerroo fi qarreen Oromoodhaa kallattii garaagaraatiin fi akkasumas warri duraan as keessa turanis ayyaana sana irratti hirmaatanii jiru. Ayyaana irratti hirmaachuu qofa osoo hin taane isa silaa mootummaan waraqaa addaa qopheessee fi yookiin immoo baajii jedhee inni qopheesse sana cabsanii qeerroon keenya alaabaa yookiin faajjii isaa achirratti mirmirsaa akka turedha. Kan argaatii turre sana wajjinis wal qabatee namoonni baay'een isaanii akka hidhaman qeerroon baay'een isaanii qeerroof qarreen Oromoodha hedduun isaanii akka mana hidhaatti guuramaa turanii fi sana bira darbee qaama mootummaatiin yookiin immoo qaama hidhameen qaama hidhatee socho'uun reebichi gurguddaan akka namoota hedduurra ga'ee fi aga lubbuun darbutti illee akka hajjechan achirratti raawwatutti illee qaama mootummaatiin kan argaati turre achirratti jechuudha. Egaa kun maal agarsiisa gamanumaayii mootummaan dhiibbaa guddaa ayyaana kanarratti yookiin immoo irreecha Finfinnees ta'e kan hora Harsadiitti irratti dhiibbaa guddaa akka godhaa turee fi garuu akka yaade sanatti akka hin milkaa'iniif qeerroo fi qarreen lubbuu isaa itti wareegee qaama isaa itti cabsee dhiiga isaa itti dhangalaasee ayyaanni kun akka milkaa'uu fi akka irreeffatamu irreessi hora Sadees ta'e kan Finfinnee akka raawwatamu taasisee jira. Egaa galanni qeerroo fi qarree Oromootiif haa ta'u isaaniin jenna. Inni biraa namoonni baay'een akka hidhamanii fi mormii guddaallee akka achirratti dhageessisaa turanidha. Mee maal jettaa asirratti? Sirriidha. Egaa akkuma jalqaba tuquudhaaf yaalte baay'ina uummataatiin kan wal qabatu akka hir'atu taasifamee jira. Baay'inni uummataa hir'atee jira jechuu dandeenya. Ta'us immoo dhiibbatee kan seenu sun waan dhiibbatee gochuu qabu sana godhee jira jechuudha. Haa ta'u malee egaa humni hidhatee san keessa naanna'aa ture, warra irreeffate keessa naanna'aa ture, warra sagalee dhageessisan dabalatee isaan kaanis qeerroowwan ispeeshaalii kan rifeensa filatanii deeman namoota shakkan hunduma isaanii qabanii ukkaamsaniirani. Hora Arsadeetis yoo wal qabatee yoo ilaalle hora Arsadee xiqqoo ishee kan hora Finfinneetirra bilisummaan xiqqoo ishee kan argamedha. Ta'us uummanni akka barbaadutti agartee waan silaa bilisaan argate sana bilisaan ta'ee irreeffatee waan barbaade jechuudhaaf illee ammas ugguruma sirna kanaa jala ture jechuudha. Horri Arsadeetillee ta'us uummanni hamma Finfinnee caalaa hamma waan gochuu qabu sana godheera. Sagalee dhageessifateera agarreerra. Ta'us irreeffannaa sun tasgabbiidhaan bifa ajaa'ibsiisaa ta'ee fi nama hawwatuun irreeffannaa sun gaggeeffameera jechuudha. Hora Arsadeetis. So kanatu ture ukkaamsan turus waan uummanni silaa godhachuu qabu sana waan qeerroon jechuu qabu sana jedheera siin jechuu barbaade tanani garuu irreechi bara kanaa kan waggoota darban caalaa waggoota 3-4 kana keessa ukkaamsaan sirna kanaa akka malee itti jabaachuusaa agarreerra. Malkaan hora Finfinnee sirriidha erga kabajamuu qabe waggaa 4 ta'us ukkaamsaa sirnaa jala jira. Akka isaanii ta'utti kan isaan fidan malee
akka ummataaf ta'utti akka duudhaan Oromoo sirna gadaa keessatti uumametti jedhutti miti isin jechuu barbaadetan jaalshammura. Hayyee jaalmuusaa guddaa galatoomii egaa irreessa Finfinnees ta'ee irreessa Bishooftuu jalqabaa kaasee haga xumuraatti egaa wantoota hedduu kaasnee jirra. Sana keessatti wanti nuti hin arginee fi hin dhagahin yookiin immoo gidirsaa guddaan achirra akka tures ni beekama. Uummanni keenya ni beeka. Oromoo guutuutu beeka. Addunyaatu beeka. Egaa sana bira darbee miidiyaaleen addunyaallee irreessa bara kanaa irreessa Bishooftuus ta'ee kan Finfinneedhaa kana miidiyaalee gurguddoon addunyaa dabarsaa akka turanii fi miidiyaaleen biyya keessatti illee dabarsaa akka turanidha kan argaa turre. Kun immoo ayyaanni irreessaa kun ammam addunyaatti argamaa deemaa, ammam addunyaan ijaan ilaalaa jirti, ammam gurra itti kennaa jirti waan jedhu sanallee asumarraa hubachuun ni danda'ama. Kanaaf miidiyaa biyya keessatti irra darbee miidiyaaleen alaallee hedduun isaanii ayyaana irreessa Finfinnees ta'ee kan Bishooftuu dabarsaa akka turanii fi irratti illee akka dubbataa turan agarree jirra. Kanaaf kunillee cimina uummata kanaatii fi uummanni kun qabsoo guddoodhaan sagantaa sadarkaa kanarraan gahuu isaati kan mul'isu jechuudha. Egaa ammallee kana caala ammuma fe'eeyyuu yoo rakkoon jiraateyyuu yoo dhiibban fe'eeyyuu jiraate Oromoo waan isaaf ta'u waan kiyya jedhe sana akka irratti wareegamuu fi akka lubbuu barbaadetti kaffalee waan sana milkeeffatudha kan asirraa arguu dandeenyu. Egaa irreeffannaa wajjin wal qabatee jalqabumaan rooyyuu sila malkaan gaafa saaqamu tarii gara duubatti illee waan deebisu yoo ta'eyyuu sagantaan kun irreeffannaa wajjin wal qabatee malkaan akkamitti saaqama? Malkaa eenyutu saaqa? Yookiin immoo eenyutu heebbisee irreessa sana yookiin irreeffannaa sana dhaqee malkaa sana eenyutu saaqa? Mee asirratti wanni jettu yoo jiraate abbaa muudati moo abbaa malkaati moo abbaa gadaati moo mee asirratti wanni jettu yoo jiraate gaggabaasitu. Ayyee fayyaa ta'e jaalshammura amma yaada kee jalqabaa sana si kaaseen kan dhumarra kaasetti si deebi'uu barbaada jechuudha. Amma sila irreechi kun guddaadha uummata Oromoo biratti ayyaana guddaa fi ayyaana baay'inaanis haa ta'u bal'inaan uummata guddaa hirmaachisuudha waan ta'eef miidiyaa biyya keessaas haa ta'u kan biyya alaa bifa hawwataa ta'een sila uwwisa guddaa argachuu qaba jechuudha. Miidiyaan biyya keessaa akka isaanii ta'utti uwwisa godhan malee akka Oromoof ta'utti akka uummataaf ta'utti uwwisa hin goone. Kan uwwisa gochaa turellee miidiyaan alaa fakkeenyaaf Aljazeeraan kan sagantaa Arabaatiin dabarsu akka gaariitti gabaasaa turanii miidiyaaleen hedduun isaanii gabaasaa turan jechuudha. Kan mootummaa garuu akka isaanii ta'utti kan gochaa turan malee uwwisa sirnii waan achitti raawwatu sana guutuusaa waan dabarsan hin qaban jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti illee xiyyeeffannoo waan barbaadu jechuu barbaade. Inni biraa wanti qollee duubatti nu deebisuu danda'a. Irreechaan kan wal qabatu irreechi malkaatti kan birraa keessa kan irreeffatamu kan amma waqtii kana fulbaana hanga sadaasatti kan irreeffatamudha. So irreecha malkaati jechuudha. Irreechi malkaa jalqabarra kan dhaqee eebbifatu yookiin immoo malkaa sana saaqu abbaa malkaati malee abbaa gadaa yookiin immoo abbootii gadaa sirnicha of harkaa qaban warra caaseffama saglasan keessa jiran miti jechuudha. Garuu amma kan argaa jirru maalinni kallattumaan abbaa gadaatitu dhaqee malkaa sanarratti eebbisas abbaa malkaatitu abbaa gadaatu waa jedha yookiin immoo abbaa muudaa waa jedha jechuudha. Akkuma sirna gadaatitti abbaa malkaatu dhaqee irreeffata yookiin immoo malkaa sana jalqaba saaqee eebbisa malee abbaan gadaa dura hin eebbisu abbaa malkaa dura waa jechuu hin danda'u jechuudha. Kun sirnaa miti jechuudha. Abbaan gadaa sirna of harkaa qaba malee malkaan kun kan isaa miti. Sirni sun waggaa 8 booda yoo baallii dabarsee kenne abbaan gadaa sun abbuma malkaa sanatti tafa malee abbaan gadaa sun waa gochuu hin danda'u jechuudha. So dogoggoroonni kun jira. Amma gaa Oromoon gadaa of harkaa qaba moo abbaa gadaa of harkaa qaba kan jedhu uummatatu murteeffata. Gartee amma sirni gadaa waan jedhu qaba waan ta'eef abbootiin gadaa amma Oromoon qabu dhuguma kanis akkaataa sirni gadaa jedhu sanaan hoogganamanii uummata kanaaf akka sirni gadaa jedhu sanatti tajaajilaa jiran moo han sirna tajaajilaa jiran kan jedhu uummatatu murteeffata waan ta'eef nu sanarratti waan jennu hin qabnu. Garuu malkaan gaafa saaqamtu kan saaqee eebba jalqabu abbaa malkaati malee abbaa gadaati miti siin jechuu barbaade jaalshammura. Ayya guddaa galatoomii egaa yaada baay'ee kaasnee jirra. Egaa wanti Oromoodhaa kun osoo dubbatamee osoo irraa haasa'amee osoo barreeffamee yoomiyyuu hin dhumu. Maaliif uummanni kun rakkoo keessa jira, rakkoo gama diinagdeetiin, rakkoo gama siyaasatiin jiru hundi biyya kana keessatti uummata kanarra jira, Oromoorra jira waan ta'eef dhimmi kun immoo haga fala argatutti haasa'ameellee hin xumuramu jechuudha. Kanaaf akkuma waliigalaatti irreessi bara kanaa rakkoo gurguddoon yoo simateeyyuu chaayilenjii guddoon yookiin gufuu hedduun yoo tureeyyuu
Uummanni keenya garuu haloodhaan yookiin immoo kutannoodhaan ba'anii irreessa kana irreeffatanii kan irraa hafanis yoo jiraataniyyuu kana jechuun Oromoon akka barbaadetti baay'ina barbaadame sanaan ba'an jechuu osoo hin taane amma ba'an sunuyyuu yaa ta'uuti odoo sodaa keessa isaanii jiru bilisummaas yoo dhabaniyyuu dhaqanii irreessa sana ba'aniiti jiru. Kunuyyuu immoo jijjiirama tokko yaa ta'uuti. Kana jechuun immoo gaadha jechuu miti. Kanaafuu akkuma waliigalaatti irreessi bara kanaa haala kanaan xumuramee jira. Kan bare garee immoo walumaan laalla jaalmoosii isaanii yaada waliigalaa yookiin immoo yaada xumuraa wannati jettu yoo jiraate nu xumuriitii gara xumura sagantaa keenyatti deemna. Tole jaalshumbura irreechi bara kanaa hin xumurre ani hora Arsadeetii fi hora Bishooftuutu hora Arsadee fi hora Finfinnee. Kan hora Finfinneetii fi kan hora Arsadee jechuu kooti malee irreessi bara kanaa kan amma sadaasitti fuuldura kana dhugaadha hin jira fuuldura kana dhugaadha. Kan malkaa teetiif gaafa dilbata fuuldura kana jira kan malkaa Mogor jira kan malkaa Gafarsaa jira kan Lubbaa Borbadallee jalatti illee kan gaggeeffamu bal'aan ni jira. Kanaaf inni illee fuuldura keenya hin kabajaa uummanni keenya illee akka hirmaatee gamaju abdii qabna jechuudha. Gamanummaan dhaamsa isaanii dabarsina. Walumaa galatti garuu kan jechuu barbaadanii egaa irreechi bara kanaa dhugaa dubbanna taanaan akka kanaan uummanni keenya bareedee ispeeshaalii warraaqsa aadaa irratti karaa uffata aadaan waan garaagaraatiin qophaa'ee irratti hirmaachuunsaa waan guddaadha jechuudha. Maaliif jennaani gola Oromiyaa hundatti uummanni keenya waraana keessa jira, dhiibbaa garagaraa keessa jira, kan obboleessi wareegamee jira, kan aanteen wareegamee jira, kan saammame, kan hidhame, kan ajjeefame lakkoofsan qabu beektee kana hunduma dhiibbaa kana cabsee uummanni keenya hora Finfinnee fi hora Arsadeetti dhiibbatee akkuma dhiibbamee ba'e dhiibbatee seenee irreeffachuunsaa cimina uummata keenyaa aadaaf duudhaa isaa irratti kutannoo fi murannoo inni qabu agarsiisa waan ta'eef kun cimee dhaloota kanaan itti fufadhee yaada. Ambiraa waan jechuu barbaadanii uummanni keenya hora Finfinnee fi hora Arsadee irratti yookiin malkaa Teetii irratti malkaa Mogor irratti qofa xiyyeeffachuu hin qabu. Araddaa isaa hunda irratti malkaa kanaan dura ugguramee ture yookiin cufamee ture banuu qaba. Onarra qoratee hubatee araddaa irratti kanaan dura cufame sirnoonni gargaraa cufaa akka turan qoratee dhaloonni kun saaqachuu qaba. Kanarratti immoo hayyoonni beektonni irratti hojjechuu qaban jechuudha. Tulluun illee akkasuma kan kanaan dura dhorkamanii turan dhaloota kanaa saaqamuutu itti jiraata, banamuutu itti jiraata. Maaliif gaheen inni Oromoodhaaf qabu gahee olaanaadha. Tokkummaa uummata keenyaa jabeessa malee hin laaffisu. Gama dinagdeetiin, gama siyaasatiin, hawaasummaatiin gaheen inni Oromoodhaaf qabu olaanaadha waan ta'eef araddaa hundumatti kan kanaan dura cufamee ture akka saaqamu dhaloonni kun irratti hojjechuu qaba. Ergaa jedhu dabarfachuu barbaade ani xumuradheedha galatoomii jaalshumura. Ayyee jaalmosaa guddaa galatoomii egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya qophii keenya addaa kan raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootirraan isinii darbu ayyaana irreechaa bara 2022 ilaalchisee qophii qopheeffannee isiniif dhiyaanne asirratti xumurree jira. Horaa bulaa. Akka uumamaa gurraacha garaan garba. Ukicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila. Yaa'ii malee waa murtee si waan mannunuu dhufte. Waaqa salgan boorana waaqa torban baarentu waaqa sagaltamman garba waaqa ciicoo gurraatti waaqa bokkuu gurraacha waaqa gadaa shananii waaqa haroo walaabu waaqa uumaa Oromoo gurraacha gannaa baanee booqaa birraanoo kalchi daraare sanyiin keenya firiibilee kennuu galchi. Gadaa roobaa nagaya barri quufaa gabbi. Umaha gurraacha gurraacha uumamnis gurraacha irreessi yoo birraan dhufu galanii rabbiif gumaacha badheessi kan tulluutti bahanii birraan gara malkaa dhaqu dhugaan ilma rabbiiti kadhadhu eebbisiisa harka'e.
kuni saddeeta qaboo sadeetan mareeho duudhaan kuni malkaan kuni barseera qabaay sadeetan mareeho yaa'iin kuni gaaduree qaboo sadeetan mareeho malkaan kuni irreessi barseera qabaay sadeetan mareeho sadeenni kan gadaati yaa'iin kun kan duudhaati galanni kan uumaati irreessi kan waggaa marmaaru uumaatti amanneetu uumamaan kadhanneetu haraara sarganneetu ilaani oromoo malkaatti hiriiru duudhaa oromoo ta'a qoranne safuu saba keenyaan daganne harkatti barjiidhaa qabanne uumaaf uumama isaan zaganne duudhaa oromoo ta'a qoranne safuu saba keenyaan daganne harkatti barjiidhaa qabanne uumaaf uumama isaan zaganne Pelaafi hongeetu jokkoo dhagala gadaafi jifuun keenya nu okkala kan biqilee daraaree firii godhata kan maseene ulfaa'ee tilmoo argata odubbu waggaanii dharraadha ayyaani odubbe waggaanii sinsinni dhayyaani adubbu waggaanii dharraadha ayyaani odubbe waggaanii sinsinni dhayyaani Umaha gurraacha gurraacha uumamnis gurraacha irreessi yoo birraan dhufu galanii rabbiif gumaacha badheessi kan tulluutti bahanii birraan gara malkaa dhaqu dhugaan ilma rabbiiti kadhadhu eebbisiisa harka'e gadaan kuni saddeeta qaboo sadeetan mareeho duudhaan kuni malkaan kuni barseera qabaay sadeetan mareeho yaa'iin kuni gaaduree qaboo sadeetan mareeho malkaan kuni irreechi barseera qabaa sadeetan mareeho sadeenni kan gadaati yaa'iin kun kan duudhaati galanni kan uumaati irreessi kan waggaa marmaaru uumaatti amanneetu uumamaan kadhanneetu haraara sarganneetu ilaani oromoo malkaatti hiriiru duudhaa oromoo ta'a qoranne safuu saba keenyaan daganne harkatti barjiidhaa qabanne uumaaf uumama isaan zaganne duudhaa oromoo ta'a qoranne safuu saba keenyaan daganne harkatti barjiidhaa qabanne uumaaf uumama isaan zaganne Pelaafi hongeetu jokkoo dhagala gadaafi jifuun keenya nu okkala kan biqilee daraaree firii godhata kan maseene ulfaa'ee tilmoo argata odubbu waggaanii dharraadha ayyaani odubbe waggaanii sinsinni dhayyaani adubbu waggaanii dharraadha ayyaani odubbe waggaanii sinsinni dhayyaani Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan sagalee bilisummaa Oromoo irraaf qabannee dhiyaanne goolabameera. Jalqabarraa hanga dhumaatti waan hordofaa turtaniifis galatoomaa jenna. Sagantaa jimaata galgalaan hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessa nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.